Kan waliin dabarsinee gammachuu fi gaddaa dhuguman siin jedha kennaa addaa qabda. Hunda namaa keessaa wantin si filadheef hunda sabboona Oromoo ammas kan amantii. Hunda namaa keessaa onneen si filattee si qofa jaallatti. Kan waliin dabarsinee gammachuu fi gaddaa dhuguman siin jedha kennaa addaa qabda. Hunda namaa keessaa wantin si filadheef hundumaa caalchisee wantin si jaalladheef. Situ nama gaarii ammas hayyuu namaa qaamaa fi qalbiin koo si'iin hoogganamaa. Jaallattu keessaan yoo dhiistes ni dhiistaa akka nama garii hin qabdu fakkeessaa kanaaf natti toltaa hunda namaa keessaa. Ammas dabalatee sodaa Rabbii qabdaa tokkicha isaatiif qolee gadi cabdaa. Ammas hin dhageessu jettee namaa adda baastee beektaa wanna gaariif hamaa kanaaf onneen kan koo si qofaaf bitama. Ati faarsee bulaa miti garaa keetiif jettee diina jalaan kaattu. Ollaadhaa beela'uu ofii bal'ifattee tasa quuftee nyaattu. Yoo argattes dhabdes yoomuu gammadaadha. Kanaafin siin jedhe hunda namaa keessaa ati anaaf addadha. Ol baasee gabbuusee waa'ee kan kee yaadee jecha tokkoon si ibsuuf nan dhabe barbaadee. Hin jiru. Eeyyeen hin jiru jechi si madaaluu jechi si hin gitu. Har'a irraa qabee agartuun koo lamman si malee argitu. Har'a irraa qabee agartuun koo lamman si malee argitu. Si tagabba'ee hin jiru sagaleensa. Baay'een si tole takka akaarraa gammadeen beeku. Dhugaa hedduun gammadee. Thank you. Wallahi. Bexam ደስ ብሎኛል. Humna ol natti taarta bar biqiltuu. Jaalalli kee humna ol natti taara. Akan taqwaaqwamuu hin dandeenye na godhaarta jaalala kee kana. San gubbaan fagoo jirtaa. Fageenyaa wajjiniin ammoo jechoota kanaa kana yeroo irratti naa dabalte immoo ittuu feestaaliidhaa dhumee maraachu. Feestaaliin guuran hin jiru iyyuu barana. Sirrii innummaa akkasii. Yaadaan maaliin argaa beektaa? Yaadaan sammuudhaan. Isan si fuudhee subiina kaaftee subiina fudhattee si salaachisu. Isati subiina kaaftee duddubbee kootiin hidhattee ansi salaachisu. Asaabiidhaan hin argaara. Yaa salaam. Animmoo maaliin argaa? Isaanuu galgala waliin quraana qaraanu hirribaan duratti. Ammas isanuu kaanee laylii fa'i waliin kaanee dhaabban. Salaatul laylii. Animmoo maaliin argaa beektaa? Isaan yeroon si qaraa isu wallaaltee naan caroo fuudhee sirra buusu. Narukuttaa dhuguma yoo wallaale caroodhaan garaa jabaatti. Galgala fuula lama qara'u qabda waan ta'eef yeroo si dhibe ulee fuudhee sirra buusa. Isan argaara.
Wayne bala. Tokko koomenti jala maal jee qoy maal jee takka argitanii anis waan argaa jiru himuu jee bara. Nutti miti fayyoo qabaatte isiidhaaf himi malee nutti miti. Share godha guys, share godha. Gaaffii si gaafadhu. Na gaafadhu gaaffii natti ulfaatu ta'uu baannaan. Gaaffii qafatu. Ishee na gaafadhu. Gara fuulduraatti abbaa dubboo. Jechuun hawwiinki. Hawwiinki yaa dhiira 3 durba 2. Akkana badhaastuun barbaada. Ijoollee 5. Ijoollee 5 dhiira 3 fi durba 2 tokko hafizul Qur'aan tokko immoo ulamaa tokko daa'ii durbi 2 immoo barattoota. Ilmoo keessaan nuu kennaadha tokko malee hin argamne. Garuu dura irratti dhiiran barbaadaa ta'u. Ani deeman akkasidha. Dura irratti dhiiran barbaada. Ittaanee dhiiran barbaada. Sadaffaas dhiiran barbaada. Afraffaa irratti durba. Laawwan makachuu qabu. Maaliif jennaan dura dhiirri guddachuu qaba. Yeroo isin guddattee gabbaba'uu feete dhiirri wayii hangafa obboleessa qabaachuu qabdi kan dhahee manatti deebisu. Akkasiin akka keetti naa guddattu. Naamusa akkasiin qabaattu kan gorsu wayii dura obboleessa. Wanni sun wayi biraan kidha baay'ee isinii gammanne. Waan akkasii piraankiin jira? Hin jiru boo ta'uu hin qabu ka. Kanaafuu piraankii dhaadhamee nama hin gaafatamaa ree? Egaa kun gaaffii hin qabu. Miidiyaa kanarraa asumaaf maamna dinqisiifanna. Jajjabaadha. Jabaa ofii abbaatu jabeeffata waan ta'eef. Dhugaa baay'ee takkaan gammadee isin lameen waa argachuu saniif. Jechuun wal biratti nu jaallattee? Walakkumaa wabaaraka alaykuma waljamaa fi ilkhayri jennee jira. Galatoomii. Thank you.